guyyaa boruusan yeroo ati lubbuun tee fuudhuu itti siqaate hin jarjarin du'aa'ii akkaan godhadhu eegasi abbaa yoo qabaatte abbaa kee wajji wal marihadhu abbaan kiyyanarraa du'e je rabbi rahmataa godhuuf saahiba akkaa gara qabu yoo qabaatte isaan san wajjin wal marihadhu intala sammuu teetiif nagaya sii kennitu maaliif jiruu tana keessatti dhiibbaa waa hedduu takkaatu sitti godha yoo mana dhuftee jaartiin teetis yoo rabshaa si goote kama guyyaa sanirraa halkan sanirraa jalqabiiti umriiti ya halkan akkasii takkaa dabarseen beeku amata diidam guutuu wajjiraanne gaaf tokko na arsite gaafa sanuu anaatu isii miidhe malee isii mitiiji intaltiti ya dubra aruuza guddoo naa godhuu qabda rabshaan akkanaa maali intalti nama cofaatu dubra tee qofaat dubra awoo hakaa maal odi ta islaamaa cofni dubra anta fireendii haasawutti hin jirru masgiida jirra dhalaan islaamarra guddatte cufni nuu bikiraan sin jawu boleeso warra kan haasoyne nuti faasiqa maaltu nun geerra haasoy amma mobaayil teetirra sii jirti bar kilik goonaan hunnooti gosa ati feeteen sitti asbati aya mucaan jaartii hin qabanne zamana shahwaan akkanatti keessa guutte boleeso akkam ta'a zamana dilii hojjechuudhaan namni bar zinnaa bar itti dhaadata mucaa an fireendii afuriin qaba je'ee bar tokko kana kadhaadatuun agar miskiina balaa hin qaanfattuu hin jeenu boleeso akkana jettee sabakaa nama godhu isini umu isat litaskunu ilayha akka gama isii teessanii fiiji irra hedduun keessana ammoo kophaa taa'uu filate rabbiin kophaan taa'inaa jee litaskunu ilayha yoo amma xiqqoo tana isii tanas ni dhaabbanne jeen oggumee ka'anii gorsa muhaadaraa ta'uu khuxubaa ta'uu walaa viidiyoo kanatti if waraaban ta'us yoo laalte jaartii sammuu teessaniif nagaya isinii kennitu yoo arraan tana hin geenye habiibii kiyya guyyaa boruu ni geessaa bar abshir guyyaa boruu san yeroo ati lubbuun tee fuudhuu itti siqaate hin jarjarin du'aa'ii akkaan godhadhu eegasi abbaa yoo qabaatte abbaa kee wajji wal marihadhu abbaan kiyyanarraa du'e je rabbi rahmataa godhuuf saahiba akkaa gara qabu yoo qabaatte isaan san wajjin wal marihadhu intala sammuu teetiif nagaya sii kennitu maaliif jiruu tana keessatti dhiibbaa waa hedduu takkaatu sitti godha yoo mana dhuftee jaartiin teetis yoo rabshaa si goote kama sammuu teessaniif nagaya ta kennitu waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma allahan jidduu keessan mal godhe jaalalaa fi rahmata waliif nahuu godhe abdillah ibn abbas radiyallahu anhuma mawadda kajo wal qunnamtii jeen rahmata jo ilmo daaje tunis dhuguma yeroo jaartii buute raaha wajjugoota yoo rabbiin isiniin fadhe ilmoo isinii kan warra ilmaan hin qabaanne fuudhee rabbiin ilmaan isaaniif haa kennu amiin haa jennuuf ahibbatii fillah isiitan seenaa bareedduu takka isiniif haa himu akka seenaan teenya nu odeessitetti aalimticha tokkootu ture inni imaamu sha'bii jaaniin rabbi rahmataha godhuuf rahmatan waasi qaadii shurayhul qaadii wajji wal agar inninis aalima qaadii islaamaa guddaadha umar ibn al-khattaabiitu radiyallahu an biyya kuufa irratti qaadii godhee isa shoome amata jahaatam guutu wal qixxummaan dhugaadhaan nama murtii godhe aalimticha saniin isiniin jedha gaafa tokko imaamu sha'bii kanaatu shurayhul qaadii kana wajjin wal agare rahmatullahi alayhima rahmatan wasi'a yeroo kana ni je'eeni yaa shurayh mee maatii teetirraa naa odeessi maatiin tee akkamii jeen maatii tiyya wallaahi alhamdulillah nagayaa jeen yaa sha'bii anni beeytaahi jeen jaartii tiyya waliin amata diiddamu wajji jiraadhee gaafuma tokko qofa na arsitee takkaa na arsitee hin beeytuu jeen amata diiddam guutuu wajji jiraanne gaaf tokkollee na arsinee jeen bo
أو وطاتي جارتي كان ربي سني فاقن انتظرتم مال قوتني بيتا سينا إسي قباب سيتن إسنيم مكان إسي زينب جانين بنت جدير guyyuma isii aruuza abbuma faatuun namatti fida beeke gaafa sallan gizee ati qaadiin niqaa godhe abbaa isiituutu qabee bakka jirtutti sitti dhufa ati dhayxee fidachuunis yoo waltaane tan humaan qabnu abbaan fideemi yeroo mana seentu orma wajji namuutu taa'u jira isiin gaaboo maasha Allah boo waan biraa fakkaatti boo wajji taa'ee namuutu aboo rabbii xiyyaaf galataan galchuu qaba jee aboo jaartii bareedduu kanaa rabbinaa kanneemo je'ee wadda'atee raka'aa lama inni Allahu akbar je'ee yeroo hidhatu isiinis isa duubaan Allahu akbar jettee hidhattee jirti yeroo inni assalaamu alaykum warahmatullah assalaamu alaykum warahmatullah rojo isiinis salaata inni salaate sanuma irratti salaamtaa salaammatti yeroo kana qaaboo gizee dhufte akka islaamatti maal goota harka irra kaayuu qabdanii beeyta wallaa guyyaa san isiniifun dhuftu boo isin boo oo ati faasiifin dhuftu ni beekamtamu jedhan dijjechuu jira lan yeroo kana je'uuni yaa abaa umayya dhaabbadhu jetteen inna alhamdulillah khutbaa lafaa goote barkaate وأصلي وأسلم على نبيه الكريم أما بعد يا أبا أمية إني امرأة غريبة أنتم انتلو خيسما تاتي جتين أتي غوسا خيتيرا تسيما دالتو فودو ندن ديسا توري أنيس غوسا خيرا خنما دالو هيرمو ندن دها توري غرو ربين فديتي أنا في أتي ولدت نفيدي وان ربين قول إسنجي إسان قولي فإمساكم بمعروف أو تصريهم بإحسان يوخانو وان جالال ربي خيستي بكماتين وججراجو يو أنا في أتي ولينقل أمو نغيان قد لكسودا أنا في أتي فو ربي ران أرار برباد جتة تسبو مال جتن ويا أروزات خطوات نمقوتو أغرتي خطوات رقوت إني إمام الشعبي نجا ربي رحمة أقول وفشوف إسانيتي وفو رحمة واسعة خطوبتي أكان هاجمو نقوتي جارتين تجتون إنيس خير ربي فارسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات بوسي وبعد جي واني أمانتنا أتجتخن يو اتهجت وياك يا مادا سيفي رقافاتي يو خانو سرت رقافاتي بيخي جين مالك دبي جبدو جتن خا دبي أجائبا جتن يو خانا أكا ربين جئتي وجراجو yoo walii galuu baanne ammoo obboleessoo boksi wal dhawuu ajaateenya namni dhagayuun hin jiru nagayaan ganna lakkisi boo haaya maal feeta jetteen ammas ani waan akkanaatiin fadha ni odeessa ka nyaatarraayis waan ta'e cufa odeessa waan jibbitoo ani waan akkanaa hin fadhu waan akkanaan fadhu jee odeesseef ollaa keetirraa eenyuutuutu mana kee akka seenu hayyamtaa jeen الله خيرا أبلو فا ورغاري وري أبلو مو ورهما يو صدان خي يدفني سزيارا يو خانو أنا صدا من خابو زيارو كم ينن أكنا هي فتواهم فدوتي غرو خابو صدان خا والزيارو وانو مجرتوها غويا سنرا هل كان سنرا جل كبيتي أمريتي يا هل كان أكسي تكاد برسم بيغو أمتا ديدم بوتو وجيراني غاب توكونا أرسيتي غافا سنو أناتو إسيمي دمالي إسيمي تيجي توني شمرة تيك توكي را أركتو ميتي بيخو بوليسو ماجينا سنيمتي توني إزة النفس تقبدو كرامة تقبدو في أمس جيرون جارسا في جارتي خبر الدون خيساو يو أباك أباتي أباتو كانو قد إبي غيتان غلطة حقابو ربي إيغسي أباسيتي أبان إنتلا أكا وديسي إرغو ساني يو أبا إسي وجي أمس علاقان إسي همتو تاتي ورب الكعب سي وجي نس علاقان إسي همتو hard she will give you hard time in sinja bangi yakasna hard time abba isi wajjini intaltitun jinnaganti koten amanta islam arra guddisen hati isi akkas goten onnoti nagaya kana jirati aw rabbina ad-dunya fi akhiratu juru gari rabbina wajirati aruza dabarti alhada ganda khanya aruza ture anumatun nikhagud
akkunumattiin dhaqe tanaafin arraa akkana dhufe bar akkunumattiin dhaqe kana godhadhee taa yeroo duraatiif akkana godhadheen beeku annin mara akka mucaa kanatti malee yoo laalte viidiyoo ta'e dur yoo laalte maraadha waan na gammachiise keessa wallaahi aruuza khafiifa akkasii hin agarre unnooti laal tanaafin jaartii gizee laallattus khafiifa haadhaa fi abbaafillee booda wanta akka dhabna walitti jajjabeessuun san hin barbaachisu ahibbatiifillah intalti tiyya dubra aruuza guddoo naa godhuu qabda rabshaan akkanaa maali intalti nama cofaatu dubra ta'e qofaat dubra awoo hakaa maal odi ta islaamaa cofni dubra anta fireendii haasawutti hin jirru masgiida jirra dhalaan islaamarra guddatte cufni nuu bikiraan sin jaa obboleesso warra kan haasoyne nuti faasiqa maaltu nun geerra haasoyne ta quraanaatii fi hadiisaan cufni bikira ta'e qofaa miti dubaree maali ati takkaatu aruuza naa godhaa jette je'ee saahibni keenya waa'ee dubartootaa tokko haasa'ee bara amman tana intalatiyya qur'aanaa fi hadiisa kaaboo naamusarra guddatteeti waan akkanaa naa godhaa jetti jennee eenee je lakkaahati ani intaltitiyya dubraati baandii ajaa'ibaa naa godhuu qabdaniif afar sodda maaltu si geesse ganda akkasii ganduma kee dhaqiin sin jaabartanuma si madaaltu ganda nagayaa haadhaatu tuutu arra dura intala gorse bar intala isii gorsite haadha colle sumaamaa jedhaniin yaa intalatiyya odoo haadhaa fi abbaan silaa intala isaanii ni jaalatanii bar waan meeqa isaan gargaarteemi silaa gaaboo qabachuu taate haadhaa fi abbaan kee sirraa duroomanii nama biraatiif sin kannanii nutuu sitti haajamnaa garuu gizee umrii tana geesse gaaboo intala ofii kannuu waanuma jirtuuti si kanninee jetteen waa meenarraa qabadhu jetteen gorsa yoo gorsa kana beeyte sii jabaate yoo hin beene ammoo nama dagataadha kaasaati yaa intaltii tana naa qabadhu jettee acha keessaa jaarsasiitiin maal jetteen ni beeta horii inni sii kannu san sanuma amanfadhuuti guddifadhuu jetteen yeroo jaarsa kee wajjiraattu qanaa'aa qabaachuu qaba waan arkate nama amanfatu malee yoo jiruute ollaa wajji waliin madaalte gargar baata beekee aboo jaarsi isiidhaaf gaaboo jaarsi isii bar qarshii 500 guyyatti kannaaf yoo jette ati eesaa fidda qarshii 500 ammaa huni qabdaa kiisha keessaa qarshii 500 waan arkatte amanfadhu san guddisiif yeroo mana dhufe ija isaatii fi funyaan isaa eegiifi jetteen maal jechuudha ija isaatii fi funyaan isaa eegiifi haala bareedaa ati zannaxee babbareeddu malee jaarsi keessin agarin funyaan isaatiin ammoo foolee ajooytuu sirraan dhagayeen urgeeffadhuufi jechuusiitiin bar garuu irra hedduu warra dhiira fuudhe yoo jaartiin isaa rabbi rahmata godhee fi hariifa taate malee guyyuma aruuzaa tolchatti malee gaafa biraa hin tolchattu yooniin sin jee maal jettu sanuu aruuza isaaniitii miti bara aruuza nama biraa deemti bahawweeni ajaa'ibaa kana hakkum kudhanii fuudhiga haqira kana dhukke haram atumaa fi dibachuu qabdi oduu tasbii godhaa deemuu jirtu shawsi godhe irraanfatte zikrii jirtu bo min aynat haxir noo jetta ba kompileen godha aruuza nama bira akka mana seentetti huccuu bareedduu san ifirraa baaste tashankurtaa san uffatteen sin jaa bara rafe jaarsi durum firra garuu wanta na ni beeytanii isaan qofa zigaaluun qabnu ni beeyta seenaa tokko siifaa himu jum'ataami sallu ala nabi aboo rabbumaatu jira amma sakara deebise gaafa tokko mucaa takkaatu abdillaahi ibni abbaas bira dhufe radiyallahu anhuma sahaabaa collee ajaa'iba yeroo hulaa itti dhadha'u abdillaahi ibni abbaas radiyallahu anhu wa an abi hulaa irraaban yeroo irraabanu haxirri abdillaahi ibni abbaas dibate radiyallahu anhuma gurbaa kana dhawe yabna abbaas maali boo jeen arranta naboo akkanatti urgaa'uun teenyaan maali boo arranta akkana shaafaa jechuun jaartiin tiyya akkanatti akkanaa urgoytuun fadhaa ani hoo isiidhaaf hin urgaa'uu jeen maal jettaniin sahabaa kana rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salaata ishaa'ii salaachisee yeroo mana seenu dura wanni jalqabuuni maal shuwaa khaanii jalqabu
yeroo akka gaariitti haasoyte shuruufkaatuun nama jijjiiramanii beeta yeroo nyaata nyaattee shuwaakkachuu qabdu shuwaakkachuun odoo mindaan isii takkichaa tana qofa taate ni geessin sin jaabar rabbi jaallachiisti afaan qulqulleessiti awwata na qofan gayo shuwaakuu godhachuu keetiitiin faayidaa hedduu qabdi rabbi jaalata afaan sii qulqulleessi irgoota na jabeessiti shuruufkaa dhabamsiisti nyaata daayijestin sistamii keessii hojjechisiisti yeroo ammas ni jenna kaabuu ni gammaddaati dhungoo mi'eessiti hoo maal kofaltan beektu ati isaanii kofaluu qaba aboo kisingoo takka mi'eessitiin sin jaaban godhatee seene eenyu rasuula rabbii sallallahu alaihi wa sallam nama bira shaarukaaniin si hima seete jaalalaan osoo rasuula qabnuu moboo sallallahu alaihi wa sallam amr ibn al-aasi jeeni radiyallahu anhuma wal hadithu fi sahihain من أحب الناس إليك يا رسول الله الرجال تمن نما جما خيسنيت إنيو جين يا إرجما الله قال صلى الله عليه وآله وسلم عائشة دخاجين أتجارتي تنسين جالد داجة چندن دسيو نمني سجافة نين خبجانجت أو نين جالد داجة إمالي رسول نيجرتا صلى الله عليه وآله وسلم إنيو جما خيتت الرجال تمن نما جيفتي عائشة دا يا إرجما ربي إير الرحيم بانا جنان أباسي تخاجين إسان نبرسيس صلى الله عليه وآله وسلم نوتيس إسان نفتلچوكم أكنا جتة غرستين في أماسيا إنتلتي يلبو تفجيس جتين يرو جارسخي جمچوك أبو أتيو آرك أباتلي جارسخي سوج جمدي يرو إني آرك أبو أمو هسك جتين بر فول إسا درتي أتي جمدو أو هاتي تنان سنجاور والله انت لسي كنا جتة غرسيت يرو إني جمچوك أبو فول إسا درتي سين آرني يرو إني آرمو أتي فول إسا درتين جمديني في أماس جار سخي غرا إساتي في هريب إسا إيجي في جتين يرو نمني ولا لجوفاتو جتي أمتي ساينسي دا بيلاني ولا لنيجان yoo garaan si guutame maaliif walat yoo hirriba hin qufnes atuumee if beeytaa qaabuu baleessu hulaa kana duraa maa rabshaa gootan jettee dhaga awoo hay sheektichi minbarratti rabbi sodaadha ajeen ungorsine hirriba rafne irra laalin eegiif haati harifni intalasii kana gorte eegana ahibbatiif illaa warra hin fuuneef gorsa tokko isiniif haadham sallu ala nabi وانو رسول صلى الله عليه واله وسلم دامين اسنيف دام حديث إسا شيكوتي لماني أوديس عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا جماعة درجوتا جيني ور نمني اسنيرا آتا انتلاتي في مهري انتلا نمني دندو فليتزوج هافودو جين فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فوتي إجتيسن إسنيج أبسطي قام سالا خيسن إسنيتيسا ومن لم يستطع نمني فودو هندن دينيه فعليه بالصوم صومنون إسرت هاجراتو فإنه له وجاء صومنخن إساف غاچناجي مال الرا شهوة الراسي غاچن مال الراسي غاچن إبد جهنم الراسي غاچن ور جنة عمل ربي ور إبد سنين غدي هيرين نتقبنو يو هنفوني صومنا أبليسو إسنين خميسة كدا سدي كدا أفر كدا شن أما تقبض إن شاء الله تعالى باتي شعباني تطلفا تأتي أنتم تان كدا شنن درايو دندس أبو أني جبا أبليسو ديدمي تربة فاسومن فدينا تيني شهوات تيني سنج أبسيتي سومني ملي أكا أمانتنا أغرتون أبليسو فتنا جلا بهم دندس ور غافا درا ألا قل لا لوداف بند برادة أما موبايل تيترسي جرتي بر كليك غونان هنوتي غوسا أتفيتين ستي أثبت آية مجان جارتي هنقباني زمن شهوان أكنت خيسا بوتي بوليسو أكمتا
zamana dilii hojjechuudhaan namni bar zinnaa bar itti dhaadata mucaa an fireendii afuriin qaba jedhee bar tokko kana kadhaadatuun agar miskiina balaa hin qaanfattuu hin jeenu boleeso akkana jettee safakaa nama godhu dhalaatuutu bar dhaadataa bar dhaloota siitiin beeka silaa xiqqoo dura fuudhe intala tiyyata taatu bar 15 amata 15 waa hunda beeti ibseetanii beetaa amata 15 mal beeta amata 15 mee dhugatti maal agarte mee muuxannoo jiruu maalii qabda 18 mee muuxannoo maalii qabda mee maal qabda mucaan kun 18 jee muuxannoo maalii qabda waan jiruun taate beeka zamana shahwaa akkana guutamte easy zinan easy rakhisha you don't have to pay anything in sinjabar you don't have to say anything garkachuuf yoo cancala sodaa rabbiitiin if qabde malee moo obboleessoo khafiige sin qabuun sinjabar wanni nu baastu yoo xaaxaa isaanii mahrii dandeenye fuudhu hin dandeessu soommana kee soommanu yoo kaanuu ajaan teenye social media irratti baatiin sinjabar nama qaanyeessa rabbiin keessaa'uu nama darasa mattalaa sheekha mattalaa wallaahi ajaa teenya ni baasa funyaan qurquritti baatiiwu booda rabbina haa yaadachiisu insha Allah gubbarratti bakka tana dubbiin isinii himuutu jira ammallee isinii himuun hin danda'a eenyuun nu gargaara 2019 jara tokkootu ture abi abdillah ummi abdillah warra jedhamu yaadataanii baasa yeroo san ummata social media bar Facebook fi YouTube daaraa godhe jarri san annin rifadhe video isaanii ta daqiiqa takkaa fi sakandii 28 nam miliyan takkaa fi tuqaa 8 ilaale hayboo video muslimaa yoomi asan qana namni laaluu eegalinji garuu haalli isaanii naaf hin taane an kaameeraa isaan jala deema akka nama gammachuu qaban godhatan gaafa kan isaan scam artistiin sinjaa jirri laman isin caffaari inni ammoo agnostic jechuun mal jechuun nama rabbiin jiraachuu shakku jechuun yoo barsi ilaalaalte areedii isaa guddoo koofiyyaa uffatee isin niqaaba qabdi obboleessa fuulli isin agar garuu mana caffaraa keessa isii jirtu moobaayilii waraabanii viidiyoo sii baasan ustaada mattalte aya anuu mattalee bar ustaada sinnaan jeemii afar ustaad hakiimu majee na yaame ilma gandaati abduli periodin sinja aya khanis sheekhatay feetu nashiidalle yoo nama baasu taate bar ormi fakkiisi godhatee jira nashiidaa ta'e nija akkanatti suuqta siilee waan hin jirreen godha wallaahi ajaateenya habbattiin sinjaa bar ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا ألبسه الله رداء عمله عثمان بن عفان جتخيامة عليه من الله رضوان حافظ ابن كثير طيب الله ثرى تفسير إساء خيسفد قبرتو كل واهنتان خيري حجته يوخا همتو حجته الله هجو إني حجته إساء في سمالي واهنتان صلاة ليلي صلاة سنة صلاة صبي dura mana kheeti salaatte masgida dhufte salata subii qabbanatana keessa jama'an salaatte dhikrii goote qur'aana waan rabbi sii laaffise qaraate dukkaana qabda dukkaana keebanat baajay ofta baajay teeqaas wallaahi nuurun alaa nuur saahibni kee dubbii si wajji mannaa gundando maaliif huccuu bareedduu san uffate ka huccuu bareedduu san siifi hortee ta'e rabbi si haa uffisu garuu galgala keessa ganda hin jirre naannooytee akka feete taatee akkami baatiin tizibtu na uturbu sanuma si uffisa obboleesso farshoo ati dhuude si uffisa zinaa ati goote san si uffisa warri dura kabajaa bira dhabdu saahibootuma kee birattiin sinjaar siif godhi tananaaf xaaxaa isiini dandeessa mahrii isiini dandeessa wallaahi fuudh aboo hadiisa kanaan si haa gammachiisu kaa rabbiin addunyaa akhiratti sin haa gammachiisu ثلاثة حق على الله أونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكه الذي يريد الأفافج إن يكنجي رسول ربي تجي صلى الله عليه وآله وسلم قبل سنيتما في سهيل الجامع وفي السلسلة أبي هريرة رضي الله عنه أرمسدي الله الرتي حق أجي إسان غرغارون أو ربنا الدنيا في آخرا نها غرغار
خدرا غربا خرا ربي خيستك أبصوبه أنا تغرغارا ندوتا أكما جمعة دبر ولنجن فردوس الأعلى مسكينة أتيته جهادة تسنت تجارة تاتي ديبت تكامتي أفر ترى تكفولو دندسان سنجاور بوجون ديبت عبد الرحمن ابن أوفين هيبتي في الله غافة مدينة دك هما تكن كابو تريبرني هذا التنين غربان سعد مالجين جارتي لما كابو تكسيهاي كن جنيني إيغا سنبودو ما بر بلياردير رقته سبب جهادات حديثة تناون سدين تننر قبر خان أمو مجان مالي والمكاتب الذي يريد الأداء غربا قبر غوتا إسا وجلال إفقل ميسي بلس نباسي مالككم إبا أمتا سيفين خفل جاني والله نباساني قبر مرة بلسا رب نقوتاف غربان سن إفرا خفا خسدفا دا أمو غربا فودو فدو إني سنو زنر راتي فمو خفدو آناتو إسا غرغاراجي مال صداتو أنسيمي مي قدبرتي ترتيت جمعة دبرتي بطولي والله أكو مجي أني دهب سيبتون دندونجي أمان تنت إن دندون garuu guyyaan arkadde afshiriin jedhan dahaba san siifin bita wallahi rabbiin haala mijjeese dhufe gaafa kaanonnoo dahaba kun 84 biteef qarshi kun 16 hafe tunis ta masruufaatii mitin je teeti je'eeti waliikum dhibbatti kanneen sin jee baradeero manguddoo sitti irkanne nu kanni dafi waan si kadhanne mootii qaznaan duraan irranne ati ilma namarrattiif amanta khasii kannee si hamatu inni si hamata khaleesi khanne jee arra calja eegana ammoo warra jaartii qabuuf jaartii tee wajjin haala gaariidhaan wajjiradha dhiyoo tana oduun viidiyoo gabaabduu takka laalu jiruutitiin yuutuub irratti shortiin takka ol natti baate nin dhiiseen intalaatu jaarsa qabdii ilman lama qabdii waa'ee fuudhaatirraa waa takka ji'i jennaan namtittii takkaan gaafadhee jette yaa ummaa isin jaarsaa fi jaartii amat 74 wajji jiraatan abuu akkamitti amat 74 guutuu wajji jiraatanii jennaani ofii waliif goone forgiveness jetteen jaartiin tee sitti balleessite irra dabartaa atis ni balleessita hoggumee qa irra sii dabartee beek yoo akka innaawaa saayini qiyyamal jeeni beeta akka dabtaraatii fi massahaa ta'uu qabda abbaatu ilma isaatiin barreessi ja'an bar ni barreessa haqi jeen ammas abbaan numa mucaan numa barreessi ja'an ni barreessa ammas haqi ja'an numa haq ammas barreessi ja'an numa barreessa ammas haqi sa'aya abaa maaliqa hoggumee qalamaan khatabi munan jetta haqi nan jetta maal jenna jaartii tee wajji yaa ilma khiyya yoo akkanan taane amata dheeraa wajji jiraachuun dandeessuu jeen ofii walii gootu ni balleessita atis isiinis si balleessiti akka naman agarree eegana tan qaaboo jirri qaaboo saahibii waxaati dhatana qobumoo waliin haasawina boonuti waan biraata jettiin yoo ofiin hin jiraanne hin deemtu fi ammas shamaraanoo maal jennani beeta jaarsaqee akkasi jaallatu feeta kabajiini isa wajjiini walqixa tahaa yoo jette wallaahi sidhiis dhiyoo tana osumaan taa'u jiruu dukkaana keessa ijoolleen takka dhufte akkana jaarsi akkana jeeni nan jaa mal abo an sadisi ke deemi sin fadu jeeni malif akkas jette ya naman nan khabajuji jalala jaarsa qeesani ya shamar wallahi in arkattu yon khabayni inni nugusa atiyo princessa la atis queen abar gifti da inni king atis queen princess en intalaten mucaan khanyo prince male ati dalayduti yamiti an nugusa to atis gifti da mai jechu na khabaji jalalan siqan jalala na khabaja jalalan siqan jalala siqan ne khabajan sirraega yad wahid ma tasfir janni beta an dijja aya cabacabam fi ammas 50-50 wanni ja am tunjirtu jalala rat tadamo sambanwan tajalala percenti ibakhanita percenti ibakhannu qabdisinis ayye intalti alaga da gara ke hingarsisin tuni tamang guddot afashat injirtu ne kana boleso ayye mucan alaga da gara la boleso gara miti wambira agare bar malta tambo malta tan rabbi isinirraha marat ubunurraha jijjiru botan
akkasii miti 100% yeroo san dheera wallaahi mucaan sababa kanatti hiik waan nama gaddisiisu amata meeqa jiraatan seet baatii afur harbaasha injiru kayoon kabajne irratti tooyee daal maltaat keessaa ijoollee dirree dhawa nagaa fudhan haadha booda sagalii jira barja ni kabajja jaalala sii kanna amata dheera akkan agarree waan gariitis akka naman agarree ta'e sa'aanuu kuttee warraan tan akkamis haadhaa fi abbaa maharii teessan maharii namarraa gabaabsa haadhaa fi abbaa intala teessan namni yeroo dhufee isin kadhatu maharii fi xaaxaa aruuzaa namarraa gabaabsa namattiin jabeessina jiruun ifiifuu jabduu ni agartaamimu xaaxaa laaffise akka abalutti dhiise obboleessu akka keenya jiraanna maali akka abaluttiin deemaan nama cabsituu miila bara saniin isiniin jaati yoonin dhugaa qunname rabbiirraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaati fi sheexaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabuu allahan hin tikfamu isiniif karaa jannataa diddila isiniitii ani ibiddi jahannama keessa na darbuu raayis allahan hin tikfamu anis kaniin dubbadha isillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu awwanu cufaatu rabbi nu haa milkeessu yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu hamtuu cufaatu rabbi nu haa qabu khayrii cufaatu walitti nu haa qabu umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kana warra fuudhee ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan gaggaarii rabbi isinii haa kana dardaroota as keessaa hin fuune ammoo rabbiin isinii haa mijjeessu rizqii halal balloo rabbi isinii haa kana shamara muslimaa cufaatu rabbi jaarsaalee isinii haa baasu ka isinii hiraasine ka isinii daarsine rabbi isaaniif haa baasu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته